Lifti fingaluusin akkan jaalannis jibbines jaalalluuf jaallachuu akka ta'e amanuu qabna. Akkamitti maaloo? Fakkeenyaaf ani sin jaalladha. Kan koos immoo si godhachuu nan barbaada. Maaliif yoo jette ati kan koo taanaan fayyadamaa kan ta'uu fi guutummaan guututti gammachuu akkan qabu waan natti dhaga'amuuf. Kanaafuu si jaallachuu koo keessatti si caalaaf caalchisuu koo mitiire kan agarsiisu. Mee fakkeenya kan biraa fudhadhu. Namoota addunyaa kanarra jiran hunda caalaa eenyuun caalaatti jaallatta? Ta'uusidha siin jedhu. Utuu naan jettee iyyuu dhugaadha jedhee nama. Obboleessa kooti. Erga beektee maaliif na gaafattare? Obboleessa kee maaliif akka kanatti jaallatta? Maaliif rifeensi mataa isaa tokko illee kan buqqaaneef sassattaaf? Mee maaliif sitti fakkaata? Anuun beeku. Ati natti mikakkee eegalteetti. Tole gaaficha siif jijjiiru Waaqayyoon jedhiniiti obboleessi kee waan tokko ta'e. Gammee. Tasgabbaa'e arrabarraa nama cucaateeti. Dursee immoo Waaqni jedhin malee siin jedheera. Kanaafuu mee obboleessi keetu waan tokko ta'e maal taatu sitti fakkaata? Maaltu sitti dhaga'ama? Maqaa Waaqaatiin miira koo to'achuu waan hin danda'u. Jireenya koo fi waan hin jiraadhu natti hin fakkaatu. Argitee obboleessa kee kan jaallattuuf ofii keef jetteeti. Obboleessi kee akka inni waan tokko hin taane kanatti barbaaddeef miidhama sarara goo booddeettis akka miidhamneef ofii keef yaaddeeti. Hundumti keenya jaalala keessatti yookiin namoota jaallannu keessatti kan nuti yaadanne dursinee of jaallachuu keenyadha. Har'as hin dandeenye falasfaa Giriikii wayii liqimsitee dhufteetta. Si waliin hin ooluu baay'isee kan yeroo yaadu sirraan ogummaa qoddachaa jira natti fakkaata. Miti? Lifti fingaluusin akkan si salphisuu barbaadde natti kan korakkoo hin qabu. Mana barnootaa hiriyoota kee gidduutti salphachuu yoo barbaadde anaaf hin yaaddee? Maaloo hiree yeroo tokko qofa akkatti na dhaggeeffatuun si kadhadha. Balleessaa qofa ifama si gaafachuuf maal miti. Na amansiisatuun sin jedhe maal jettee na amansiistu? Oduu funaaneen dhufee miti. Kana tafaan keetiin jettee gurra kootiin dhagee bara. Maaloo hiree gaabbiidhaan na najjiisi. Taatii sana hundumaa akkan siif ibsuuf carraa tokko naaf. Amma sooduu soba akkatti natti himtuuf carraa biraa siif kennu gaabbii taati. Guututti gammachuu akkan qabu waan natti dhaga'amuuf. Kanaafuu si jaallachuu koo keessatti si caalaaf caalchisuu koo mitiire kan agarsiisu. Mee fakkeenya kan biraa fudhadhu. Namoota addunyaa kanarra jiran hunda caalaa eenyuun caalaatti jaallatta? Ta'uusidha siin jedhu. Utuu naan jettee iyyuu dhugaadha jedhee nama. Obboleessa kooti. Erga beektee maaliif na gaafattare? Obboleessa kee maaliif akka kanatti jaallatta? Maaliif rifeensi mataa isaa tokko illee kan buqqaaneef sassattaaf? Mee maaliif sitti fakkaata? Anuun beeku. Ati natti mikakkee eegalteetti. Tole gaaficha siif jijjiiru Waaqayyoon jedhiniiti obboleessi kee waan tokko ta'e. Gammee. Tasgabbaa'e arrabarraa nama cucaateeti. Dursee immoo Waaqni jedhin malee siin jedheera. Kanaafuu mee obboleessi keetu waan tokko ta'e maal taatu sitti fakkaata? Maaltu sitti dhaga'ama? Maqaa Waaqaatiin miira koo to'achuu waan hin danda'u. Jireenya koo fi waan hin jiraadhu natti hin fakkaatu. Argitee obboleessa kee kan jaallattuuf ofii keef jetteeti. Obboleessi kee akka inni waan tokko hin taane kanatti barbaaddeef miidhama sarara goo booddeettis akka miidhamneef ofii keef yaaddeeti. Hundumti keenya jaalala keessatti yookiin namoota jaallannu keessatti kan nuti yaadanne dursinee of jaallachuu keenyadha. Har'as hin dandeenye falasfaa Giriikii wayii liqimsitee dhufteetta. Si waliin hin ooluu baay'isee kan yeroo yaadu sirraan ogummaa